Yesuus deebi'ee dhufa. Galanni isaaf haa ta'u. Macaafni qulqulluun irra deddeebi'ee kan nutti himu isa kanadha. Abdii kana nutti hima. Yesuus deebi'ee dhufa. Waadaa galee hin irraanfanne, inni hin seesu. Akka namoonni seesutti isa lakkaa'an miti. Inni waadaa galee ni raawwata. Yesuus hin deebi'a. 7:13 irraa Daani'eel boqonnaa 7. Kunoo ilma namaa kan fakkaatu duumessoota waaqaatiin dhufuusaa nan arge. Nuyi abdii qabna. Abdii eebbifamaa. Innis deebii Yesuus lammaffaa. Kunoo ilma namaa kan fakkaatu duumessoota waaqaatiin dhufuusaa nan arge. Inni jalqabaa bara dheeraa kan jiraate teessoo irra taa'e. Amma immoo ilma namaa kan fakkaatu duumessoota waaqarraatiin dhufuusaa nan arge jedha. Ilmi namaa eenyu? Macaafni qulqulluun maal jedha? Kitaaba qulqulluu keenya keessatti yeroo 40 ol Yesuus ilma namaa jedhamee barreeffameera yookaan immoo waamameera. Ilma namaa jedhamee waamameera. Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 22 ilmi namaa harka namootaatti dabarfamee kennama jedha. Ilmi namaa kun Yesuus. Ilmi namaa harka namootaatti dabarfamee kennama. Yesuus sababii cubbuu keenyaaf du'atti dabarfamee kennamuuf akka jiru agarsiisa. Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 28 isaan isa hin ajjeesu, inni garuu guyyaa sadaffaatti du'aa kaafama. Du'ee guyyaa sadaffaatti kan kaafame Yesuus Kiristoos. Ilmi namaa Yesuus. Inni deebi'eetu mul'ata hin dhufa. Yesuus garuu Yihudaa dhungachuudhaan ilma namaa dabarsitee kennitaa jedheeni jedha. Luqaas 22:48. Yesuus ilma namaa jedhee of waama. Ilma namaa kan fakkaatu duumessoota waaqarraatiin otoo mul'atu nan arge. Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 64 irraa akkas jedha. Ilmi namaa ammaa jalqabe mirga isa aangoo qabeessa taa'e duumessoota waaqarraa otoo dhufuu arguuf akka jirtan ani isinittan hima. Kan duukaa buutonni dubbatan qofa otoo hin taane Yesuus mataansaa yeroo ilmi namaa deebi'ee dhufu ija keessaniin argitu ofiisaa dubbate. Yesuus deebi'ee dhufa. Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 10 abboonni firdiin ta'an caaffattoonni duraan caafamanis hin banaman. Kana jechuun Waaqayyo akka faradu argina. Firdiin ni kenname jechaadha. Waaqayyo ni farade. Obboloota koo Waaqayyo ni farada. Jal'ina har'aa biyya lafaa irratti hojjetamaa jiruuf, cubbuu har'aa biyya lafaa irratti hojjetamaa jiruuf, dhiigaa dhangala'aa jiruuf, badii har'a ta'aa jiru hundumaaf Waaqayyo gaaf tokko firdii kenna. Yeroon firdii kennu Waaqayyo immoo dhiyoodha. Wanti hundumtuu firdiif akka ta'utti galmee Waaqayyo keessatti caafamaa jira. Galmee Waaqayyo keessatti caafamaa jira. Wanti nu guyyaatti goonu hundumtuu fuula Waaqa duratti kan itti barreeffamu galmeen jira. Firdiin ni jira. Firdii dura immoo wanti barbaachisu galmee sakatta'uudha. Qulqulloonniif cubbamoonni yeroon firdiin kennamu macaafa isa firdii baname sanaan kan isaan gargar baafaman. Firdiin hin kennamu. Namoonni gargar ba'u. Waaqayyo isa kana ofii isaatiin akka hojjetu argina. Galmee keessatti seenaan caafame duraan dursee hin sakatta'ama. Achi booddee toloonniif qulqulloonni gargar ba'u. Firdiin hin kennama. Firdii dura galmeetu sakatta'ama. Sana booddee Yesuus qulqulloota ergamoota waaqarraa marfamee mul'ata. Hin mul'ata. Maaliif mul'ata? Warra kan ta'an fudhachuudhaaf. Warri qulqulloonni mootummaa fudhatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mootummaa fudhatu. Mootummaa bara baraa. Mootummaan banne, mootummaa gad hin deemne, mootummaa ulfinaa, mootummaa hin duune, mootummaa iddootiin sochoone, mootummaa bara baraa, mootummaa Kiristoos. Mootummaa fudhatu. Yesuus wajjin gara Yerusaalem ishee haaraatti bara baraan jiraachuudhaaf ol ba'u, ol fudhatamu. Ol fudhatamu qulqulloonni Waaqayyoo. Cubbamoonni seexana wajjin biyya lafaa kanarratti akka isaan hafan karaa adda ta'een firdii isa xumuraaf akka isaan kaa'aman sagalee Waaqayyoo lafa kaa'a. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Anaaf isiniif kan kaa'ame, kan waadaa galame jireenya bara baraa sana, mootummaa bara baraa sana, dheekkamsa abidda firdii cubbamootaaf biyya lafaa kanaaf kaa'ame keessaa warri Waaqayyoof of kennan qooda hin qaban. Qoodni ijoollee Waaqayyoo mootummaa bara baraati. Kanaaf Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1-3 sagalee Waaqayyoo kan dubbatu yeroon firdii Waaqayyoo akka jiru, guyyaan akka iddoo ibiddaa gubu hin dhufa jedha. Inni kun cubbamoota hin hambisu. Hidda yookaan damee isaaniif hin hambisu. Warri koortuuniif warri Waaqayyo malee jiraatan akka cidii ta'u jedha. Isin warra maqaa koo sodaattaniif garuu aduu qajeelinaa isaa qarri isaa fayyina of keessaa qabutu ba'a. Isin akka jabbii goorana keessaa baatee hin burraaqxu jedha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u.
Maartin Luuter akkas jedhe. Manni koo samiidha, abbaan koo Waaqayyoodha jedhe. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Manni koo samiidha, abbaan koo Waaqayyoodha. Obboloota ko, manni keenya samiidha, abbaan keenya Waaqayyoodha. Daani'el 7:27 irratti mootummaan mo'uun guddinni mootummoota guutummaa bantii Waaqaa jala jiranii saba warra isa hundumaa gararraa jiruuf qulqullaa'aniif kennama. Mootummaan isa hundumaa gararraa jiru mootummaa bara baraati. Warri mo'an hundinuu isa hin waaqessu, isaafis hin abboomamu. Haaleluyyaa. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Mootummaan eenyuuf kennama? Warra isa hundumaa gararraa jiraniif, isaaf kan qulqullaa'aniif kennama. Isaan Kiristoosii wajjin immoo warri isa hundumaa gararraa jiruuf qulqullaa'an garuu mootummicha ni fudhatu. Mootummichi yeroo hundumaaf bara baraan hin qabatu. Daani'el 7:18. Anaaf isiniif kan qophaa'e mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa bara baraati, mootummaa ulfinaati, mootummaa kabajaa, mootummaa jaalalaati. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Obboloota ko, mootummaa bara baraa kana hin barbaaddanii. Mootummaan kun mootummaa walqixxummaati. Mootummaa jibbarraa bilisaa, du'arraa bilisaa, dhiiga dhangalaasurraa bilisaa, malaamaltummaarraa bilisaa, dhukkubarraa bilisaa, beelaaf qullaa ta'uurraa bilisaa, rakkina biyya lafaa kanaa hundumaarraa bilisa kan ta'e mootummaa Waaqayyooti. Akkam namatti tola. Buqqa'uurraa bilisa kan ta'e, du'aan gargar ba'uurraa bilisa kan ta'e, hojii dhabdummaarraa bilisa kan ta'e, kun abdii eebbifamaadha. Abdii gaddeebi'aa hin adeemne Waaqayyoon isiniif kan qopheesse kana kan nu eeggatu. Rakkinaarraa, bu'aa bayyaarraa, qormaataarraa ilaaltanii abdii kan kutattan akkuma Yesuus jedhe ija keessan ol fudhadhaa. Gara isaa ilaalaa, gara Waaqayyoo ilaalaa. Furamuun keessan dhiyaateera. Furamuun keenya dhiyaateera. Gara abdii keenyaatti ariifannee deemaa jirra. Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Nammeeqa isin keessaa iddoo adda addaatti sagantaa kana kan hordoftan har'a mootummaan kun kan koo akka ta'u barbaada kan jettan Waaqayyo mootummaa isaa isinii kennuu barbaada. Gara isaa ilaaluu kan barbaadan. Tarii dhugaa kana kanaan dura akka kanatti kan hin hubanne caalmaatti jireenya keessan Waaqayyoof kennuu kan barbaadan qaama mootummaa kanaa ta'uu kan barbaadan Waaqayyo isin haa eebbisu. Gooftaan isin haa eebbisu. Kana caalaa kan isin fayyadamtu hin jiru. Murtee keessaniif galatoomaa. Waaqayyo isa dhageenyee nuuf haa eebbisu. Qaama mootummaa kanaa akka taanuuf hunduma keenyaa gargaaru. Kadhannaa godheen xumuruu barbaada. Waaqayyoon kadhanna. Mee yommuu kadhannu gara Waaqayyoo ilaala. Mootummaa Waaqayyoo kana keessatti qooda qabaachuudhaaf waan isin barbaachisu hundumaa gochuudhaaf Waaqayyoon gaafadhaa. Waan isin hir'ate illee Waaqayyotti himadhaa. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Waaqayyo mootummaa isaa nuu kennuu barbaadeera. Mootummaan isaas dhiyoodha. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Hin kadhannu. Jiraataa bara baraa, abbaa gaarummaa guddaa Gooftaa, gaarummaa kee hundumaaf jaalala keessa dhuma hin qabneef si galateeffanna. Galanni guddaan siif haa ta'u. Mootummaa kee nuuf kennu waan jaalatteef galatoomi. Inni kun abdii keenya. Abdii keenya isa eebbifamaa jedhamee sagalee keetti nuu caafame. Yerichi dhiyaateera. Inni ati jette hundumtuus raawwatameera. Kutaa qaama mootummaa kee ta'uu barbaanna. Isa nuuf yaadame, isa nuuf qophaa'e sanatti galuu feena. Yeroo kana anis obboloonni koo iddoo garaagaraa taa'anii sagalee kana kan dhaga'an hir'uun keenya guutee, cubbuun keenya dhiifamee, maqaan keenya galmee jireenyaa keessatti caafamee fayyinni keenya akka nuuf mirkanaa'u si kadhannaa nu gargaari. Ayyaana kee nuu baay'isi. Cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisi. Hamma guyyaa keetti rakkinaaf qormaata biyya lafaa kanaa abdii isa fuuldura keenyaatti qabamnee danda'uu akka dandeenyuuf hunduma keenya gargaari. Waan nuuf dhageesseef immoo galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo itti aanu dubbii biraatiin wal argina. Turtii gaarii. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u.